Maqaa maqaa ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaana 26. Guyyaa kana Waaqayyo ergamaa qulqulluu Gabri'eel gara raajii Zakkaariyaas ilma Baraakiyuutti erge. Yohannis Cuuphaan akka isa irraa dhalatu gammachuu itti hime. Maqaa isaa kan galateeffame Waaqayyo dhala akka isaaf kennuuf yeroo hundumaa Waaqayyoon ni kadhata ture. Namni dhala hin qabne nama eebba Waaqayyoo horaa baay'eedhaa lafa guutaa jedhee eebbise dhabedha jedheenii Israa'eloonni itti of jaju ture. Kadhannaa isaas ni dhaga'e. Mana qulqullummaa keessa dhaabbatee kadhannaa ixaanaa utuu dhiyeessaa jiruu ergamaa isaa ergeefi akkuma wangeela ulfaataa sana keessatti dubbatametti daandii isaa akka haxaa'u mootichi Kiristoos dura akka inni deemu kan dubbatameef raajaan guddaan Yohannisis akka isarraa dhalatu gammachuu itti hime. Zakkaariyaasis dadhabbiin namummaa isaa barri dhala godhachuu isaa akka darbee fi baay'ee akka dulloome, haati manaa isaas akkasuma akka dulloomtee fi barri ishee akka darbee fi baay'ee akka dulloomte, dadhabduus akka isheen taate waan beekuuf wanti kun akkamittiin naaf ta'a, ani jaarsa dulloomaadha, haati manaa koos akkasuma barri ishee darbee kana booda dhala godhachuu hin dandeessu jedhee ergamaa Waaqayyootiin morme. Ergamaanis deebisee, ani kana sitti himuuf Waaqayyo biraa gara keetti ergameen ture. Shakkiin siif hin ta'u ture. Ammas hamma wanti kun raawwatutti nama dubbachuu hin dandeenye taata. Dubbachuu hin dandeessu jedhee abboome. Zakkaariyaasis amma inni daandii ilma Waaqayyoo haxaa'u Yohannis dhalatutti nama arraba hidhamaa ta'e. Guyyaa dhagna qabaa mucaa isaattis abbaa mucichaa Zakkaariyaasiin maqaa mucichaa eenyu jedhanii akka moggaasan gaafatan. Innis biraannaa kadhatee maqaan isaa Yohannis jedhee barreesse. Yeroo sanatti afaan isaa hiikamee Waaqayyoon galateeffate. Mucaa isaa Yohannisiifis raajaa Waaqayyoo akka jedhamuuf daandii isaa haxaa'uufis Waaqayyoon duraa akka inni deemu dubbate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa Zakkaariyaasii fi Elsaabeexiin kadhannaa mucaa isaanii Yohannisiin nu haa fayyisu. Sugni isaaniis nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyaa kanatti foon qulqulluu aboolii ilma wareegamaa qulqulluu Yoostos bakka biraatti fudhatame. Dabalataanis yaaddannoo wareegamtoota 10,000 kan qulqulleettii Agaataa, kan Barbaaraa, kan Yooliyaanaa fi abbaa Gorgoriyoosidha. Sugni isaanii nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatoomu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha.
Yaada Waaqayyo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoon si wajjin jira jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluu bara baraan. Ameen.